Maqaabaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattan waaqayyoos keessin jaallatu ijoolleen tawaayidoo bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu qophii keenya guyyaa har'aatiin kan walitiin ilaallu. Ilma kan afura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Gaafin koo mana amantaa kiristaanaa keessa meeshaalee hedduu ni fayyadamu. Meeshaalee kanneen keessa tokko meeshaalee dawwalleeti jechuudha. Meeshaaleen dawwallee kunniin yeroo 3 kan dawwalamu jira, yeroo 5 kan dawwalamu jira, yeroo 7, yeroo 12 jechuudha. Meeshaaleen kunniin milikkita maaliif dawwalamu? Qoy ustaazota si ergimu gaafii kana ofumaa keetiif yaaddeega. Kana isaa ta'u sanas manni amantaa keenya deebii qabdi. 3 isaa bilbila dawwalamu, 4 5 isaa dawwalamu, 7 isaa dawwalamu 12. Akka mana kiristaanaa keenyatti lakkoofsonni kun hiikaa qaban. 3 iccitii sadummaa sillaaseeti. 5 fakkeenya iccitii utubaa 5 kan ibsu. 7 immoo fakkeenya iccitii mana kiristaanaa keenya 7 kan ibsu. Manni kiristaanaa keenya lakkoofsota kana iccitiidhaan gootee ijoollee ishii kanatti hin barsiistu yommuu ta'u, kanas haa ta'u sana garuu gaaffii tokko si gaafata. Asi gaabbii galteetta? Hin galleeta. Gaabbii hin galle yoo ta'e sagaleen kun sagalee warra gaabbii hin galleedhaaf lallabamu sagalee wangeelaati. Dhagaa dhaggeeffadhaa sagaleen lafa onaa keessaa ni iyyaa inni jedhame afaan raajicha Isaayyaasiin dubbatame isa kanadha. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara waaqayyootti deebi'aa. Qottoon muka firii hin buufne irra kaawwamee jira. Mukti firii hin buufne muramee gara ibiddaatti darbatamuun isaa hin oolu. Kanaafiyyuu gaabbii hin galle yoo ta'e qalbii keessan hin jijjiirranne yoo ta'e gara waaqayyootti hin deebine yoo ta'e ammeenya keessan hin dhiisne yoo ta'e gara gaannama isaatti gara ibiddaatti darbatamuun keessan hin oolu. Isa kana jalaa ooluudhaaf waaqayyo dhufee osoo isinitti murteessin murtee kana jalaa ooluudhaaf qalbii keessan jijjiirradhaa gara waaqayyootti deebi'aa jedhee Yohaannis cuuphaan lafa onaa keessaati sagalee dhageessisee namoota gara gaabbiitti akka waamaa ture sana mana kiristaanaa keenya keessatti dawwaleen gaafa dawwalamu namoonni kana yaadachuudhaan gaabbii akka galan qalbii isaanii akka jijjiirratanii fakkeenya Yohaannis cuuphaati jechuudha. 44 jennaan nuti kiristaanonni ortodoksii tawaayidoo. Taabonni 44 kuni gosa 44tu jiramoo gosuma tokkotu 44 jedhama. Akka barsiisaa fi seera mana kiristaanaa keenyatti taabota 44 qofatu jira yookiin immoo gosa 44tu jira jechuun miti. Inni kun namoonni barteedhaan kan itti fayyadaman. Kana qofa miti namoonni waan baay'ee itti fayyadamaa jiru barteedhaan. Gaafa kakatan yookiin immoo namoonni akka isaan amanuu danda'aniif jecha itti fayyadamanidha. Namoonni ergaa tokko yookiin waa tokko namootatti gaafa himan namoonni akka isaan amananiif jecha waan baay'ee dubbatan. Kana qofa miti isaan dubbataman itti deebinee ilaalla. Garuu maaliidhaaf jedhame kun yoo jedhame mana kiristaanaa keenya keessatti jechuudha baroota duraa keessa jechuudha naannoo Gondoritti jechuudha iddoo tokkotti walitti qabamanii yookiin gadaamota 44tu adbaarii tokkorra naannawaa tokko jiru turan. Namoonni naannoo sanarraati iddoo garaagaraatti gaafa socho'anii gaafa namoonni waa isaan gaafatanii isaan amanuu didan 44 jedhanii taabota 44 kunoo dhugaadha jedhanii akka namoonni isaan amananiif maqaa taabotoota yookiin gadaamota 44 sanaatiin ni gagatan. Har'a 44 taabotadha kan jennu yoo ta'e iddoo baay'eetti 44 yookiin 44 kan jedhamanii waamaman lafooleen iddoo garaagaraa ni jiran. Kanaafuu isaanoo maal jennaree yoo akkas kan jennu ta'e inni kun macaafa irratti kan barreeffamee kaawwame osoo hin taane seenaadhaan namoonni fudhatanii kan jedhanidha. Fakkeenyaaf namoonni gaafa amanummaa argachuu barbaadan naannoo isaanii kan jiru maqaa taabotaa waaman Maariyaamii, Mikaa'elii, Gabreelii kan jedhan jiranii jiru. Gaafa fakkeenyaaf waa harkaa bu'ee namoonni barteedhaan nama jaalatan maqaa isaa waamanii hin waaman. Abbaayee maayyee kan jedhan nama jaalatan keessaa nama tokko maqaa innaa waaman dhageessanii beektanii isin raawwattanii beektanii. Kuni barteedhaan namoonni kan itti fayyadaman qannoonaa. Namoonni maqaa taabotaa miti. Qaalluudhaan kakachaa turan baroota darban baroota duraa keessatti namoonni gara waaqayyootti hin deebine waaqa tolfamaayyuu waamanii kakachaa turan miti.
maqaa namaatiin kakachaa hin turre. Kanaafuu kuni seenaadha malee macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee ortodoksiin taabota 44 qofa qabdi yookiin immoo ortodoksiin gosa taabota 44 qabdi jechuu miti. Museen Waaqayyo irraa kan fudhate taabonni tokkicha qofadha. Har'as ortodoksiin kan qabdu taabota tokkodha. Fakkeenyaaf inni kun macaafa qulqulluudha osoo ta'e fakkeenyaan si fudhachaa jira. Kan biraan akkanas macaafni qulqulluun osoo jiraate macaafa qulqulluu meeqa jenna? Macaafichi qulqulluun tokkodha. Baay'inni isaa garuu meeqa? 2. Akkuma sana taabonni tokkichadha. Jechi Waaqayyo abboommi Waaqayyo kurnan kan irratti barreeffame qaal kidaaniin Waaqayyo waadan Waaqayyo kan irra jiru. Namoonni ittiin akka gaggeeffamaniif Waaqayyo irraa kan dhala namaadhaaf kenname tokkodha. Tajaajilaaf akka mijatutti garuu 44 miti lakkoofsi isaa gara hedduutti ol guddateera. Magaala tokko keessa qofa taabota tokko yookiin bataskaana tokkotu jira. Bataskaanni jira taanaan taabonni keessa jira. Har'a garuu uummanni gaafa baay'atu magaalichi gaafa bal'atu bataskaanni hedduun ni ijaarama. Gara bataskaana 5, 6, 7, 20 magaala tokko keessa jiraachuu danda'a. Akkaataa sadarkaa guddinaa fi baay'ina uummataa irraa kan ka'e jechuudha. Kanaafiyyuu magaala tokko keessa beetekiristaanni 50 ni jira yoo ta'e taabota 50tu beetekiristaana keessa jira. Walumaa galatti jaalala taabota sanaadhaaf qaban jecha kanaan kan kakatan jiru kun seenaadha malee macaafa qulqulluu irratti kan barreeffamee taawwame miti. Kanaaf akkuma magaala tokko keessa akka amma dubbanne taabonni 50 jiru naannawaa sanattis gadaamota taabota beetekiristaana 44 ture yeroo sana namoonni kana qabatanii taabota 44 jedhanii ittiin kakatan. Maa kakatan jechuun hin dandeenye. Mirga isaaniiti waan jaalataniif namni waan jaalatuun hin kakata akka namni isaa amanuuf namni amma hin amanu waan ta'eef waan nama namanneef namoonni nama amansiisuudhaaf jecha kakatan. Har'as utuu sagalee Waaqayyo namatti dubbatamaa jiru osoo itti lallabamaa jiru baay'ooliin namootaa kanoo hin amannu jedhanii macaafa qulqulluu kan gananii baan hedduun waan jiraniif isaan amansiisuudhaaf jecha nutis macaafa qulqulluu ragaa fudhannee akkuma namootaaf kenninu namoonni sun isee gaatii namoonni akka isaan amananiif jecha kana raawwatu. Gaaffii kiyya akkuma tufutti jira kiristaanotumatu na deebisa. Gaaffiin kiyya tokkoffaa akkana jedha. Guyyaan ergamootaa maaliif kabajama? Fakkeenya guyyaa 21 akka Itoophiyaatti guyyaa qulqulleettii Dubree Maariyaam jennee Ortodoks Tawaayidoon guyyaa san hojiin hojjetamu ni kabajama. Maaliif kitaabarra jira? Ayyaanonni kan kabajamuuf kutaa macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan malee akkasumaan callisnee miti. Ayyaanonni guyyaa gammachuu Waaqayyoo dhala namaadhaaf dhaabedha. Guyyaa itti gammachuu isaanii kiristaanonni itti ibsatan guyyaa itti Waaqayyoon uumaa isaanii itti galateeffatanidha. Macaafa qulqulluu irratti akkana jedhamee barreeffameetu jira. Faarfannaa Daawit 118 lakkoofsa 24 irratti guyyaan Waaqayyo dhaabe isa kanadha. Koottaa ni gammannaa gammaduu keenyas immoo ni ibsannaa jedha. Guyyaa itti kiristaanonni gammachuu isaanii itti ibsatan guyyaa galatoo guyyaa Waaqayyoon itti galateeffatanidha. Eenyutu dhaabeef? Waaqayyotu dhaabee. Lammaffaan immoo maaliif kabajna yoo jenne Waaqayyotu ajaje. Waaqayyo yoo ajaje yoo jettan immoo macaafa Naa'om raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ayyaanota kee ayyaaneffadhu wareega keesii galfadhu jedha. Guyyaa kanatti guyyaa itti kiristaanonni ayyaana sana itti ayyaaneffatan guyyaa Waaqayyo itti galateeffatan guyyaa faarfannaa guyyaa itti oolmaa Waaqayyo isaaniif oole wareega isaanii itti baafatan. Akka faarfataan Daawit wareega koo fuula saba kee fuulduratti nan baasa akkuma jedhe guyyaa oolmaa Waaqayyo kiristaanonni kan isaaniif raawwatame saba Waaqayyo fuulduratti guyyaa itti himatan guyyaa ayyaana Waaqayyo dhala namaadhaaf laate. Sadaffaan immoo Waaqayyotu kabajee akka nuti kabajnuu fi nu barsiise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irratti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ayyaana Faasigaa kabajuudhaaf gara Yerusaalem deeme jedhee akkuma dubbatee nutis mana keenyaa kaanee ayyaana kabajuudhaaf gara beeta kiristaanaa ni deemu. Ayyaana ergamootaa ayyaana qulqullootaa kabajuudhaaf ayyaana beeta kiristaanaa kabajuuf gara eessaa deemna? Gara beeta kiristaanaa deemna. Wangeela Maatosii boqonnaa
kudha tokko digdamii sagal irratti waanuma hojjettan hundumaa anarraa baradhaa akkuma jedhe ayyaana kabajuu eenyurraa baranne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa baranne. Yihuudoonnis akkasuma Israa'eloonnis ayyaanota kabajanii qabu kakuu moofaa keessatti jechuudha. Ayyaanota sana akkuma isaan kabajan nutis egaa ayyaana kana macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan ni kabajna. Arfaffaa irratti immoo ayyaanota maaliidhaaf kabaju yoo jettanii waaqayyotu eeyyame waaqayyotu filate guyyoota waaqayyo filate sana ni kabajna. Guyyoonni kun yoomiyyoo jettan seera lootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 2-4tti gaafa dubbistanii akkana jedhamee barreeffameera. Ayyaanonni ayyaaneffamuudhaaf ana waaqayyoodhaan filataman guyyaa walgahii qulqullootaa akka ta'anii beeksifamaniiru jedha. Guyyoota walgahii qulqullootaa guyyoota ayyaana qulqullootaa kabajaman jedhee kan eeyyame waaqayyoodha. Kanaafidha guyyoota ayyaanota ergamootaaf qulqullootaa kan nuti kabajnu. Maariyaamiin, Mikaa'eliin, Gabreeliin immoo qulqulloota keessaa isaan tokkodha. Kan eeyyame waaqayyoodha jechuudha. Akkas jedhee akkuma eeyyame jechuudha. Ayyaanonni yookiin immoo guyyoonni ayyaaneffannaadhaaf ana waaqayyoodhaaf filataman isaanis guyyoota walgahii qulqullootaa jedhamu jedhe. Kanaafuu maarree macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan ayyaanota qulqullootaaf ergamootaa kan kabajne kanaafi. Shanaffaa irratti ayyaanota maaliif kabajju? Kan qulqullootaa yoo jettanii guyyaan qulqullootaa kan kabajamanii fi eebbi qulqullootaa akka nu qaqqabuufidha. Kunumaa inni ragaan keessan jechuu dandeessan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti mataa qulqullootarra eebbatu jira jedha. Eebba qulqullootaa kana qooddachuudhaaf ayyaana qulqullootaa kabajna. Malee callisnee akkanumaan lafaa kaanee miti jechuudha ayyaana qulqullootaa kan nuti kabajnu. Kanaafiyyuu egaa isa kana fakkaata. Warreen gaaffii gaafatan ijoollee kana lamaaniif hundumti keessan sheer taasisuudhaan biraan gahaa. Yeroo ittaan immoo gaaffiiwwan isaan kaasan kan biraatiif deebii qabadhee hanga dhiyaadhutti kutaa lammaffaadhaan hanga wal arginutti nagaadhaan tura. Wiswaasa Egzaabeer.